Baga nagaan dhufte taa'e. Dhimmi jabaan akkana na barbaaddeef kuni maal? Nageenyiin dursu garuu dura waasiifaa dhufu haa. Lagee galatoom. Waan inni ariifadhuuf gara dhimma na barbaaddeef qofuse. Tole. Gabaabumatti gama dhimmichaatiin achisiitan. Akkuma waliin beeknu bara dullacha goolamnee gama bara hariyaatti achi tarkaanfannee jiru. Kana sababa ibsachuun wajjirri keenya karoora karoorfatee yoomiyyuu caalaa karoora karoorfatee qaba. Naaf hin galle. Waa'ee waajjira keessanii ana wajjin maaliin wal qabata? Waggaa hariyaaf jecha karoora karoorfate keessaa akka wajjira keenyaatti hojii dhabdummaa dargaggootaa dhabamsiisuudha. Kana sababeeffachuudhaan namni dandeettii qabu kan beekumsa qabu namni akka keetii jiraachuusaa laalee yoon atumarraa jalqabe hoo je'eeti. Dhugumatti waajjirri keessa waan bareedaa dhiyaate. Anis ogummaa qabuun carraa argame hundatti fayyadamuudhaan uummata kiyya tajaajiluun barbaada. Garuu kan naaf hin galin ramaddiin hojii kiyyaa maali? Ammaaf hojiin ati qabdu tokkuma. Kafaltiidhaaf humna tokko hin rakkatin kafaltii gaasii kafalama. Tole hojichi maali? Maal seete? Ani waan hin amanuufin waan kana sitti himaa jira. Osoo nama biraa taate afuuraa hin baasu. Akkuma beekamutti waggaa hariyaaf bara hariyaa fi jalqabbii bara hariyaatii fi xumura waggaa raawwii hojiitii fi gabaasa karoorfannee gabaasa galchina qaama olaanaadhaaf. Kana sababeeffachuudhaan yeroo ammaa waggaa hariyaa kanatti karoora akkaan amansiisaa ta'e akka nuuf hojjettu barbaanneeti. Wanti ati haasawaa jirtu kun homaa naaf galaa hin jiru. Mee hanga danda'ameen ifanaa godhu. Wanti si rakkisu uumaa takka hin jiru. Fakkeenyaaf waa'ee maallaqaa irratti piroojeektiilee nu jala jiranitti dhimmoota kanaan wal qabatanitti homaa hin yaaddeen na gaafachuu dandeessa. Kun akkamitti hojii kiyya ta'uu danda'a? Waan kana kan qopheessuu qabu olaantummaadhaan si hoogganaa biiroo saniiti. Akkamitti anaan hojjechuu jette? Maal seeti? Iccitiin sitti himuu barbaade isa kana ture. Ani kanaan dura karooraas qopheessuus ta'e qopheessee hin beeku. Kanaan dura akkamitti hojjechaa turte? Yeroo kanaan dura akka ammaatti to'annaa fi hordoffiin cimaan hin jiru ture. Karooruma waggaa dabree xiqqoo fooyyessineetu guyyaa irraa jijjiirree edit goonee galchuu ture. Tole karooricha siif qopheessaa jedhu. Hojicha akkamitti hojjechuu deemta? Tasanii si yaachisin uumaan siin jee qofa naa godhiyaati. Hojii mootummaa keessatti qabaachuudhaa ulfaata malee hojjechuu hin danda'u. Biititu namoota akka keetii kan hanga yoomitti akka baadhattu naaf hin galu. Hanga lubbuun jirrutti, hanga duunutti. Dhagee obboleessa kiyya. Nuti biyya sanarraa kan abdii murachaa jirru namoonni akka keetii kun waan nu keessa jiraniif. Namoonni dandeettii qaban beekumsaa fi muuxannoo qaban daandiin itti cufamee harka maratanii biyya taa'aa jiran keessatti garuu namoonni akka kan keetii kun ummataaf hojjechaa jira jettanii halkanii fi gurraa dura nu duuchitan. Xiqqoo isinitti hin ulfaatu. Xiqqoo isinitti dhaga'amuu qaba. Dhagee. Iccitiin sitti hime. Akka nam tokkotti himne waadaan seentee jirta. Homaan sodaatin. Hojicha kan barbaadde walitti siif hojjedha. Hin sodaatin. Tole.
Anka dandeessu gorsi bandi duteerraa qabadhu arranu haa baase firraa dhiisi na baasii kadhadhu. Aloo akkam jirtan nagaa nagaa jettanii aboo nagaa uuma nagaa jettu tanaawwan eegaan dhagee waggaa meeqa gee aboo eeha barna ga'uma kanaa eegaan dhageen jee hin dhagayamu di dhagayamaami barna ga'uma jette kanaa eegaan dhagee waggaa meeqaan jee akkin jeeti jaboo nagaa nagaa tana guddifteeti mee ayyaanni jijjiirraan waggaa isin bira akkami nuti moo nuti marannee ciisu jirra yaaboo kunoo laal maranneeti eeka abaadarraatii fi cafirraa dhawaa tattaa'u jirra yaaboo sababni isaati amma sababa isaatiin beeytu aboo isinumatti toltee jiroommina qaaliitika duratti isaa akkanaa silaa isinunuma beeytanii re'ee fi hoolaa fi lukkuu ulaatiyya dura iyyitee ganda jeeytu arra waa takka hin jiruun jeeka maaliif hin jirre jaa hin jiru qaaloommina jiruutiin jee maaliif afaan na bansiifte yaa ilma kiyya sababni isaa maali nuti maaliif beeynaa turan eegaa qaaloonni jiruu kun eega dhufe maali jennee hogguu gaafannees bakka takka silaa afaan keenya nusuuti doolaara samiitu kennuun jaan doolaara moo doolaara baanan kana aggiin jeeti sakkas hin jenne sa isinoo doolaaraan fayyadamuu eegaltanii barkaa yoo akkas taate jeeti doolaaraan fayyadamuun ooltan jeetiin firraa isin gaafadhe bartaniin juwanniniin doolaaraan fayyadamtanii juuf lukkuun duratti saantimaan binnu bar akka kiyyaa hunfaan saantimaan bitamee qarshii bira kuttee baawundii biraas kuttee bararraa waan dibichattiin binnuun kunoo lukkuunis maqaa dho'inaan maranne kaniin siin jeef lukkuun jeeboo lukkuu ta horbeeysaa dhiisi horbeeysi fagoodha haloo sadhiiroo adda citte haloo aboo yaaboo walii gallee lukkuu maqaa dho'inaan bilbila adduma mure Himoo yaa himoo Oi! eessa jirta Unaasuma hin jiru an. dhufte eessan na jalatti as deemta achisi kiyaasa'e sana afaan keenya sana na seenuuf deemtu Leeyamteemi. deemachi gofroo lakka hin qabne akkiin jeeti hay dinnicha ableedhaan sonneessita way Maaliin solleessatu? ati maal sinibe qaaloomni jiru ana bira malee si biran jiru Way abbaa akka feeten soogiddaas barbarees zeetaas itti cillim yoo xiqqoo namuma wajjiin dhufe wani qabu waan mana keessa hunda as ganne ati maal sinibe anaatu kana urku jira Ayyoo qusannaa awwaalatti naf. akkin jeeti Haaya. laal dinnichaa kanaas Haaya. affeele Akkuma ati naan jettee hoggaa affeelen dinnichaan akkana foonii wajjin kaulaan quncee gubbaa Haaya. sasaayinsiin kanaalee bar faranjiin aptaatat jettiin kana prototoo maal jettiin bar wajjin kaasin qaaloomina jiruutiifis dawa Dhiqeetumaan irra kaa mamoota dhiqii irra kaa jetteemi. Dhiqeetumaan irra kaa. akkasi qusmaata bari Haaya. akkin jeeti Haaya. yaadachiise timee jirraa yaadachiise Ayyaani yaadachiisa. namni biraa immoo yoo dhufee kaa abbaa gammachuu jeesi gaafatu taate Haaya. hin jiru Hin jiru maan jaan. hin jiru jettaan Ayyaaya. akkasi
Ayyee. Deema dalagi. Ayyaa. Abbaa kiyyan ta'u laalamoonni hundinuu qaaloomina jiruu kana wajjin wal qabatee ani kunoo boolla shintibeetii isa garaa tana amata iddoo sadi moo afuriin waraabsise. Kanaafuu namni as keessa hiraa galuus wali baasu qaba. Egaa qaaloomina jiruutiin biyya kana anaa miti. Wali baasee garii guyyaa tokko torba moo gusaddee seenaa barboo akkanaan isaa ijoollee lamaan dardaraasan guyyaa tokko sadi moo afur waafe walutiin dardarummaan waa dabarsitee waa agarre kanaan. Ayyar. Tole, amma maal jechuudhaaf bilbilte? Hello. Anaafati walii galuu gonkumaa hin dandeenyu jechuudha. Dura nageenyin dursu jalalle. Nagalcha. Ana ammoo na ilaallata waan ta'eef baga bacaqii dhoqqee gannaatirraa ifa birraatti nagayaan geessi. Dabalataan ammoo Niga. Hanqoosaan akkanaaf hin taane kana duraa si himeetiin. Arrafaa jettee ministeera nageenyaa na godhuu kajeelte. kan silaa dhiqamtu nama dhiqaa jettee okkootiin jee abbaan mala. Ammoo tun ministeera nageenyaa taatee nageenya biyyaa kabachiisuu naafuuti. Naamusa mataa siitu eeggattee nagaan jiraachuu dandeessi. Maal jettee? Amma gaafii xiyyaaf deebisaa gabaabaan barbaada. Gaafii keetiif deebisaan sablaadha. Jalqaba irratti wal dhaggeeffanne. Akkuma wal dhaggeeffannetti immoo yoo wal hubanne. Eegas immoo waliif obsine waliif galuu dandeenya. Amma shayxaana kiyya nakkaasu jirtu ana. Yaa boodiifa manaa godhi. An akkas hin seenu. Eegasiifuu ati yeroo naa wajjin haasoftu sagalee kee qaqqabiti. Suutatti naa wajjin haasa'e. Maaliif? Iyyansa kee kana dhagee shayxaanni kee qirrii baan kaane jeeti. Haa, na arrabsuu barbaadde. Dirruma baafadhu hooka. Lakki. Si arrabsuu barbaade osoo hin taane iyyansa kee kana dhagee shayxaanni kee warrii baakee nuti sin manamaati yeroo tokkotti shayxaan lama keessummeessuun nutti ulfaataa jechuu barbaadeetu. Kana booda yoon amma maqaa keessa kaase? Dhaabbadhu. Maaliif akkanaa bilbiltan itti himne bara? Kana dura bara haaraa irratti maaliin siif godheetee baallama naa seente? Yeroo hunda uummata kaan irratti deebiis gaafachuu qaba? Yeroo deebitee akkanan gaafanneef deebisaa gabaabaa siif kanneetiin ture bara. Homaan qabu waan ta'eef homaa siif hin godhu. Hin qabu jechuun maal jechuudha? Hin qabu jechuun immoo afaan maalitti baanta? Afaan Oromootiin yoo ta'e immoo hin qabu jechuun hin qabu jechuudha. Afaan guddattee yeroo kana naan jettu xiqqoolleefitti hin qaanfattu ati. Hin qabu jechuun maaliif na qaanfachiisa? Qaanfiin kan barbaachisu yoo ta'e immoo ana osoo hin taane atitu qaanfachuu qaba. Tan yeroo hamtuu tana keessatti jaalallee ofiitiin kana biti kana ta'e jettee rakkiftu. Angurri kiyya waan akkanaa nan dhagu. Yoon qabaanne duraan maaliif waa hundaan sii bita naan jettee ballama seenta? Afaaniin naan ja'u bira kuttee sirba hundaan sii bita ja'ullee maanaaf feerta? Akkana taanaan gurri kee waan dhaga'uu barbaadu qofa filatee dhaga'e jechuudha. Na dhaga'e an kaniin si afeeruu barbaade isa hundaan sii bitaa jiru sana osoo hin taane isa san booda jiru si fudheen deeraa koolixaa dhiifama dirree koolixaa isa jiru sana si afeeruu barbaade. Akkana qoostee kanatti siif hin nafu siif hin dalaga. Lakki kiyyaanuu hin dalagadha hedduu galatoome atis keetuma dalagadhu. Isa sitti hin fakkaatin. Akkaan kana dura siif jecha carraa kiyya meeqa gube sitti hin fakkaatinaa? Hayyee. Inni biraa kana booda bilbila kiyya irratti akka hin bilbille. Arrarraa eegalee an jaalallee namaati. Duraanis yoom jaalalleeti jettaatee beekta jaalalluma namaatti turtee bara. Maarree!
dhiifamaa hin dhufaa. Xiqqoollee ittiin dhaga'amu xiqqoollee hin kanfattu. Eenyu akkaan antee hin beektu jechuudha isin. Kana godhi kana biti ana bu'aadhaaf. Yerootu deemaa hangaa jaalallee tokko qofa qabatanii waan tokko waa takka bichisiisuu waan hin danda'amneef hedduu kanarraayis qaala'insa jireenyaati humaa miti. Maal ta'eeti? Abbaa gammachuu! Abbaa gammachuu! Abbaa gammachuu! Abbaa gammachuun hin jiru? Maal taate? Maal taate naan jetta? Ati maal godhu jirta? Hin agartu asiin baandii qopheessee asii walliftootaaf yeree bara jijjiirraa bara haaraa wal ilaalchisee sirbee isin bashannansiisu jira. Garaa qullaannoon koo falchiisee na obboleessa. Agasii fayyaa dubbii qofi asiin qabdi. Mee wallahi ishee. Deebiti nyaadhu quufee hootoo garaa quufeetiin isa kafalchiisa. Duuba maaliin godhu jira? Hin beekne egaa atis akka kiyyatu wayii si godhameen si'a yaadaan kuttee jirta bar. Maal taate? Gurbaa keessan kana egaa kan dalagaa hin qabne huunoo dukkaana kiyya dhufee asin nama asin qawwee na qabaniiti dukkaana kiyya qabanii narra cufsise egaa. Eenyuunni dhaabaa jettaniin gaa bikka deemee isaa haa dhaabu bikka dhaabbatee isaa haa dhaabu namni waqtii kana biqiltuu dhaaba inni bikka cufaatu deemee dhaabbata dhaabaa jettaniin. Ati yoo maal balleessiteeti? An maal hin balleessa? Takkaa wayii balleessee an kunoo namuu na beeka ganda kana takkaa balleessee hin beeku. Garuu akka namni hin godhu kanatti akka uummanni hin godhu sanitti an waa xiqqeesho dukkaana kiyya san irratti idaannoon godhe kan hin godhe bar qarshii takka irratti qarshii kudhanii ni dee waa xiqqeesho maal hin balleesse sani miti abbaa gammachuu kana dhageetii na fakkaata guyyaa arraan tan wal ga'ii jira kiraa mana isin irratti hin dabalanun jee mee anarratti faraqaa kiyya irratti affarta abbaa gammachuu takkuma eetunis Abbaa gammachuu maal taateeti yoo waan hin ta'in jira. Abbaa gammachuutiin barbaada. Abbaa gammachuu hin jiru. Ni gaa tasgabbaamee dura tasgabbee waan taate nutti himi. Akkamittiin tasgabbaa biddeena kiyya caleessana qaba. atis dabareen si geesse alhamdulillah honoga akkana laali atis dabareen si geesse namu bar dabaree gaani atis wajjira kee cufsanii si ariyaani alhamdulillah ammoo walqixa taane hono abbaa gammachuu as beegaa ammoo walqixa taane gaa akkas taanaan habaanu waa'ee maali badda ni baana yoo feene hiriira nagayaa yoo feenes hiriira nagaa ni baana abbaa gammachuu hobbay harra kamaayyiit harre hoonu iddulaali abbaa gammachuu Nuti abbaan gammachuu dhufee amma osoo dhiigni buune nu jidduutti dhufee ol ga'ee nuti isee rakkoo tana afuru. Nuti hin dandeenyu abbaan gammachuu dhufee rakkoo tana nurraa afuru. atis dhiigaan finne dhiigaan nurraa fuudhaa jechuu barbaaddeeti. Ayi teessoo. abbaa gammachuu Wey, maal taatan? Maalonni isin iyyisiisa? Gurbaan kun hojiirraa nu ariisisuu deema. Hojiirraa nu ariisiseeti. dukkaana kiyyas cufsisee jira Waan eega nurratti hojjechaa oola. akkamitti nurratti hojjechaa oola. mooraa kana keessatti ati abbaadha akkamitti walqixa jira Ani dhaabbataa manurraa usaame. Maal wanni dillitun? Namni xiqqoo boqonnaa fudhachuu hin qabu. Nuti waa meeqaa sammuu ta'e jiruun ifuu mataa gara nu galchiteeti harmeeqaan nuti isin jiraachisuudhaaf sanuu mooraa ta'e kan isinii bal'ifnee mana kana kiraa isinitti ta'uudhaaf waa meeqa hojjechaa jirra nuti maali?
Pataa keessa qabarraa isiniif hin gaafadha. Mataa gara nu galchinaadha. Haala sooti sanneen. Amma abbaa gammachuu mooraa sana keessatti walga'iin gaggeeffamee rakkoon kun ammuma xumuramuu qaba. Yookiin laakiin dhiigaan dhufa. Yookiin dhiigaan dhufa. Arrumatti walga'iin gaggeeffamee rakkoon kun dhumuu qaba. Akkasiin ta'u taanaan abbaa gammachuu akkasiin ta'u taanaan arratti rakkoon kun furamuu baata taanaan waan dhufu hundaa abbaa gammachuu Nageenyani sin jiru abbaa gammachuu dhageesse. Hai dantaata isan haasan ifiif waliin jirtan. Mooraa fi mooraa jeequmsaa godhu yaatanii dubaysan. Seessa tateessanii alma fixadha. Deemna raajee. Dhaqqa waan akkanaan. Haala soitoonni. Mee qaamee dandamtee keessa firraa waan butuun akka hin qabne hunda'u. Widre kunis amma mashaqqaan guuse. Odo mee qabi ide gachaafna kanallee waa mee fidibba. Me abbaa gammachuu loosme. Aya chizikime. Haya. Dachaasi gaceello tasina chikabi. Fidi khaa akka mina dachaasa. Fidi lakki ma dachaaftan tuttuqin harkaan as qabi asiin. Haya huno. Akkana laal. Haya. tasgabbaana kana arra shayxaanummaan ganama mooraa tana seene shayxaana akkami maal mooraa qofa dukkaana kiyya keessattis akkana seenee jira akkaan tutatti way shayxaan abbaa gammachuu arra guyyaan ayyaana kanaafuu walga'ii kana guyyaa biraatti yoo jijjiiran hin ta'u arratti muramuu qaba arratti osoo hin bulle osoo hin oolle arratti muri rakkooleen furmaata barbaaddu hedduudhaa jira amma namni yoo guutame amma duraanuu hedduu waliin jiraames lakki namni guutamanii eegalloo jettan haa eegallu anis waan hin gaafadhuu jira harraamtuu fi laallaarraan tan nama tokko taate hin eegina ani hin dhufu maaliif hin dhufin inni sanoo sababa maaliitiif hafe duraanuu kan loof ganda keessa jaa inni gadi bu'ee jira eessarraa gabbu'e gabbu'ee jechuun isaa mukarraa siin jiru ni hidhamee jechuu isaati. Taanaan gaa nuu cufteenu gabbuu keenya. mee nama meeqa hunda hiisiftee abboleesso mee amma miskiintikki sana waggaa seenu ol godhatee nama laalu seene mana isaa mucaan san sagaraa tiyatanillee takke seenaa bar mee inni hoo maal si godhee hiisifte inumaa yoo kan bu'u qabu miskiina dhaabbadhume wanti ati nurraa barbaaddu maaltu jira karooruma kee qofa ifa nu godhe dur bara haarawaa birraa barii simachuudhaaf jaalalaan tokkummaadhaan waan qabnu waliin qooduudhaan dabarsaa turre akkasuma sammuu haarawaan bara haarawa simachaa turre bara nagaroo akkuma argitan kana hunda kanuu mudisi abbaa gammachuu an sababa isaatiin hojiirra ari'amu gooti Ano dukkaana kiyya sababa gurbaa kanaan bar. argitanii namni gaafee ibiddi isarra bu'e qofa laalata isinoo ati dandeettii kee malee achi teessee hawaasa irratti yeroo baacu atis bu'aa dhuunfaa keetiitiif qofa jettee ummata yeroo saamtu kaan immootu dallaalota isa fakkaatan waliin ta'uudhaan qaaleensa jireenyaa biyya teenya mudachaa jiru irratti yeroo hirmaatu kun hundinuu sababa keessaniin akka ta'aa jiru xiqqoo isinitti hin dhaga'amu wanni guddoon arrattiin gartee walga'ii ta'ii tana geggeessineef qaaloommina jiruu gartan gibbii tana gaafa jijjiirraa amataa hoolaa fi re'ee fi lukkuun bakka dabartuun hin qabdu isaan irra jettee isaan rigachaa dabarta qaaloommina jiruutu kunoo arra
kuno qilleensaatu haramaa fi kanarra malee waa takka hin jiru wanni kokokokok jaa wanni mee jaa wanni baa jaa wanni boo'a jaa takka hin jirtu bashoonu iyyuu didde somba dhabde ji'a kanarraa kaasee doolaarri dabalamee dhageessanii mi bakkaayyuu doolaarri shawaa irrattuu dabalame tabiraa asooyitan shawaa gaaraa muran dhootana gaafannaan doolaaraa dabalame janii qarshii 10 naa gurguramu haa tokko kanaaf anis doolaara dabalinsa doolaaraatti irraa kan ka'e ji'a kanarraa kaasee kiraa manaa ida'eetiin jiraa isinitti muufi tun balaaleffannoo hin qabdu kirikkirii hin qabdu taqabbaluma jechuu laal isinii galtee Abbaa Gammachuu dabaliinsa dooraalaatiin ani samma mindaan kiyyanaa idaamuu qaba. Balamuu qaba. mindaa maal Mindaan itti hojjechuu jiru. ati moo siif moo Waa hundaa bar duraanuu dhaabaan naa himee jira. Hangaarraatu maal jette moo dhaabaadha meeta mindaatiis dhaabe hanumaa fatti dhaabaan maal naan jee jette dhaabaan natti hime humnaa seegalee jira mooraa laaqee waliin fixee haan hidhee haan gangalchee ana hidhuu deema haa dhaabaa naa seentee hanqarraa baran ijoollee kiraa qofaanse abbaa manaa abbaa abaata guddaa abbaa kabajamaa guutuun biyyaa kabajjuu seegaltee na hidhi haa na hidhi anaas dhugaa keessanii Abbaa Gammachuu namuu yoo rakkoon irra geesse malee waan nama biraa hubatu natti hin fakkaatu sababa keenyaan rakkoon kun hundinuu akka uumamaa jiru maaliif hubachuu dadhabdan hanga lafa tanarra jiraannutti rakkoon keessaniis kiyyaas kan hunda keenyaatu nuutiif rakkina akkasitti hubadhaa. Abbaa Gammachuu usteen nu laalta mee furmaata takka nuuf godhi kaa furmaata takke abbaa takka godhi dhaabaan dhugaa isaati. Abbaa Malaa noobachuu keetiif baay'ee galatoom mee nu martinuu yeroo tokko sirnaan sammuu teenya tanaa hojjechiif nu hundinuu rakkina tokko furmaata dhabnee akkanatti yeroo wal nyaannu akkanatti yeroo wal salphisu nutti dhaga'amuu qaba na dhaga'a obboleeyyan kiyya hanga lafa tanarra jiraannutti jireenya waraabessaa jiraachuun qaba tokkoon keenya tokkoo keenyaaf yaaduu danda'uu qaba wal hubachuu danda'uu qabna waraabessi yeroo hunda kan yaadu waa'ee garaa isaa qofa nutis akka waraabessatti waan garatti dabarsinu qofa yaaduu hin qabnu waliif haa hubannu walii isaa gargaaru wal cinaa haa dhaabbannu wal nyaachuu haa dhiifu. Akkuma rakkoon nu marsitetti furmaannis rakkoo marsee jira. Garuu kana arguutu nutti ulfaate. Qaaloommina jiruu tana anis harkaan keessaa qaba jechuudha oggaan akka laale. Namuu gamaa gamanaa ogguu waa qaaleyse qaaloomni jiruudhaa hundeebee abbaa saniis tuqeeti abbaa saniis nyaataa jechuudha. Laala obboleeyyan kiyya furmaata harka keenya jiruuf guyyaa kabajamaa guyyaa guddaa kana akkanatti wal nyaachaa dabarsuun qaba. Hundi keenya mirane ilaallata jedhuun rakkina nu mudatee jiru kana keessaa ba'uu qabna. Kimoo mi'aatis mooraa tana keessa fiffiigeeti mooraa ayyaanaa fakkeessa. Isinis ol kaa'aatii dhiifama walii godhaatii gammachuudhaan guyyaa kana haa dabarsinu. Abbaan keenya Abbaa Gammachuu dhaabaan nagama akkasitti itti finiinnee lollaan malee har tokkoonis sirriidha jira jechuudha. Kanaafuu qaaloominni jiruu kun deebee akkana tuquus anis harkeetiin jira. Dalayduu xiyyaata amata 6-7 uummata kan dalaydu tanaas anaa gammachiifata. Bar mucaan gorsa guddaan nu kan karree fuudhu sanii miti. Hoggaan if keessa deebee laalu jechuudha. Kanaafuu ayyaana hoggaa anumma waan akkanatti if keessa na deebiftaniif. Ayyaana jijjiirraa hoggaa kana ilaalchisee inumaatuu isinit dabaluu dhiisi. Maaliif isinit dabalee deebitiin jiruun narra dabalte? Xiqquma reefu sanatti immoo isinirra dabalaan hoggaa dalayduun xiyyachi akkas jettu. Laal habalee tana qara gama tokkoon laalan qarri gamanaatiis ni jira. Hagamanaa kun immoo kana na nyaachuu qophaa'e jettee yaaduu qabda. Dhugaan oolmaan kiyya isin galateeffachaa. Inumaatuu haaso'ineetis jireenya qaalii barwaa'onni finnin jirtu. Anis umrii tanaan isin hin cinqu.
bar meeqaa turiyaan jedheen gaddas dhukkuba koronaatiin kanuma kaliya jiru meeqaa beekte addunyaa tanarraa galee addunyaa isaa fudhannee qabrittiin hin galluuti isinis akka kiyya kana fuudhee dura nama yaadu isinaa godhu ani numaatuu jijjiirraa hoggaa kana laalchisuudhaan isinitti da'uu dhiisi ji'a tokko bilisaan akka teessan isin hayyameetiin jira boo. Abbaa gammachuu dhugaa keessanii? Ati immoo sin laalchisu maaliifin addasi godhee beeytaa? Ijoolleen tun hundi dargaggoon tun baatiin 14 geenyaan 13 galgala isaan fidanii abbaa gammachuu hoo naan jaan ati baatii 3 guutuu naan kennine. Kunis haraam yoo kanaan barte boru namni si ol naqu hin jiru. Kanaafuu inumaatuu baatii lamaanuu sin dhiisu baatii takkittiin ummataa dhiisee sin dhiisu maaliif baruu qabda baratiin kun inumaatuu isa aradduma tana keessa kaabineedha kanan jenne laalmee ati dursaa ta'uu qabda ijoolleen ogeessotaa turi hoggaa fuutee kan naa kafaltu ati hasilaa angoorra jiru kun laal tanaafiin siin dhiifu san diddaa dhaabaa beekata namala bakka dhaabaan nama geessu ni beeytaami